Aman ayuun dalaide ayuun durmalle Saidoo jaalattee gara Saidootti dhuftee odoon taane jireenya Saidoo zeeroo irratti deebisuuf. Namoonni gaafa duraan nuti wanni haasawaa turre ayuun mallaqa jaalatti gini mootuu jechuudha. Wanti natti fakkaate subhaanallah wallahi laziim jechuudha. Maal jedhee ture? Wanti hayii hin taatu jedhee ture ani garaa kiyya keessatti. Wanti namni hayii siin jedhu wantoonni namni si jaju sargii namni jajeeffatu an ofii kiyyaa beeka. Namoota hedduu arge waa ta'e waa jaju waa hayii jechuun hin taatu. Saidoon durumaan raayyuu gaaf ayyuutti dabaramu baay'ee haa jedhee ture. Bakka gin wanni Saidoon achi keessatti dalage akka ayyuu Sumayyaa miidhutti dalage. Dubbii keessatti qaqqabaa laalame sargii san miiliyoona lamatti baasuu jechuun miidhaa Sumayyaati malee gammachuu Sumayyaati miti. Ayyuu gammachiisa jedhe malee Sumayyaa gammachiisa jedheeti miti. Dubartoonni gara bira isin bakka feete haa taatu. Inshaallah araba haa taatu. Waan biraa dhiisa. Garuu intalli suni gaafa yaayyaa hoppii viidiyoo hojjetutti Sumayyaan duuba kaameraa halkanii guyyaa bootti jedhe. Wallahi dubbiin hin qallatti malee dhugaan hin qallatti malee hin cuttuun sun dhugaadha. Dhugumatti dhugaadha. Saidoon waa meeqa godhee gabbaya miidiyaa irratti sodaachisallee ture maal gochaa ture ayyuu Sumayyaa jechuudha. Ayyuun immoo siistamni isiin dalayde wanti isiin hojjette diraamaa keessallee diraamaa hindi dalayde. Intalattiin tokkoffaa wanni isiin hin beekne lafni ijoollee adaamaa kana keessa namni isiin hin beekne hin jiru. Dhalattuu biyya kanaati. Ta'a. Wanni isiin hin beekne hin jiru. Namni isiin hin beekne hin jiru lafa kana irratti jechuudha. Artistii beektii, doktora beektii, jinni beektii, jaankaa beektii. Kuni Saidoon har'allee isii deefatee gaafin fuudha jedha akka nasbeen isaa fuudhamtu beeka. Wallahi billahi maal jette jedha. Dubartiin ala baate bakka biraa seenti dhukattee jetti. Siistama guddaa qabaachuu isii asuma irratti ilaala. Maaliif akkamitti namni guyyaa cidhisaa guyyaa gaa'ela isaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhiifamu wallahi. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessan isin irraa badee jira samoonni ilkaan kana na dhukkuba. Akkasisan jechuu barbaada chaanaalii kiyya subscribe gochuu hin dagatina har'a waa'ee walitti deebineen akkuma beekamu waa'ee dhimma Sumayyaati dhimma Ayyuuti dhimma Saidooti dhugumatti waan baay'ee ulfaatudha wantoonni yeroo ammaa kana Saidoo irratti deemaa jiru waan baay'ee ulfaatudha. Ayyuun durumaayyuu akkuma jennetti Saidoo ijaaruu odoon taane diiggaa isaa ta'e dhufte. Dubartiin irratti gaaf isin akkasitti xiffiitti mammartu dubartii taate maaliif hin qaana'u dubartii taate akkamitti dhiira akkasitti dhoofti jabinnati isii agarsiisuu odoon taane hanqinnati isii hoffinnati isii agarsiiste jechuudha. Dhugaa dubbachuun isii yeroo san namoota hundumaa mucattiin sammuun isiillee likki hin dalagu akka nama maraattu akka nama hin jiraa miti akkasii jechuudha Sumayyaa sammuun isii likki hin dalagu. Garuu Saidoon balleessan inni qabu maa inni oduuma fuudhellee tasgabbaa'ee maal jedhee odoo fuudhe. Himmoo fuudhinsi Saidoon wabii irratti wanni wabiin jaallate dhaqee fuudhuun kunillee gifii tokkoffaa lamaffaa Sumayyaa irratti. Dubartii fuudhuun odoo jiru otoo wabii jaalatee jiru Saidoon balleessan isa gurbaan sun immoo haqa irraa qaba. Dhugumatti immoo wabiin haqa irraa qaba. Haqa irraa qabaachuun otoo akka Saidoon balleessan inni qabumaan gifiin inni dalage. Otoo wabiin akka jaalate beeku otoo wabiin intala tana naafattanii na jaalatti moo na jibbitii prank irratti naa godhu odoo jedhuun xirqim jedhee mallaqa qaba intalli na jaalate jedhee laphee ufdhee onni ofitti horee qabeenya isaa dhangalaasee qabeenya isaa san wallahi odoo masgiida tokkotti sadaqaa godhate yaa raahaa qalbii isaa har'a Sumayyaan halkanii guyyaa odoo boottu bakka feete haa taatu Sumayyaa inshallah araba taate faranjii taate maal ijoolleen keenya faranjii fuudhaan jiranii garuu Sumayyaa miidhu birri kuma miiliyoona tokkoof waa'ee gabbaasuun isaa sun yaasuun gorsaa ture intalli kun siin taatu jechaanii ture wabiin gorsaa ture gaafa wabiin gorsummoo waan nyootti fakkaatte jala dhaqe jala gale jara garagale birri qabeenya san hunda gadi dhaqe kuni maa inni gifiidha dhugaa rabbiin isiniin jedhaa miti waa gafuun wallahi rabbiin fuula keessa sitti deebisa. Intalli kun immoo akka fiilmii hindi namni akkamitti guyyaa sargiitiin baa inshallah himmoo amma mootuyyuu maaliif deeffatu amma yoo deeffatte barate jireenyi kee guutuun zeeroo irra akka ta'u beekta gaaf ayyuu niitomaaf deeffatte jechuudha. Saidoon gaaf ayyuu niitomaaf mana sanitti deebise
namni waan biraa dhiisaa mana kuma diidamaan eenyu isinii kireessa dhalaamee hin jirtani abbaan manaa keessan ka akkam ta'e kuma diidamaan isii kireesse meeshaa guutuu itti galcheefi isin ammoo deebiti takki nasbee isaatti baya takki qabeen isaa kanatu zeero irratti gala akkamiti hiyyaane sammuun isaa Saido amma sammuu qaba jedhanii malee sammuu takkan qabu raahaa takka qabaachaa jiru sammuun isaa malee raahaa takkan qabu maaliif ree isin ammallee karoora biraa baafachaa jirta Ayuun ammallee waan Saidoo godhuuf deemtu waan irratti hojjechuuf deemtu karoora baafachaa jirti saraha isinitti himaani karoora isin baasaa jirtu kan ammoo qilee isa kaayuuf deemti isa awwaaltee boolla kana jala isa dabarsuuf deemti takkiin ajjeesisiifti immoo takki immoo maal gooti isinitti fakkaan bakka yoona isin prosesii biraa duuban eegalaa jirti takki mana irraa deeffachuuf fudhachuuf kasaftee qixxatti jechuudha maa Saidoon Adaamaa keessaa mana qaba Finfinnee keessaa mana qaba hin beekti qabeenya isaa hin beekti nama taatuun mootu yoon talle nama taatu miti inni amma isii soquu bada keessa zoora miti isheen qabeenya isaa san soquuf zooraa jirti nikaa irraa qabdi kasaftee fudhachuu dandeetti nikaa itti erga godhate intala takkaatu jira gizee tokko jechuudha akkuma isaa kana nikaa walitti godhata nikaa godhatanii gaaf kaanii sargii xiqqoo godhatanii gaafa kaanii wallolan qabeenya isaa san guutuu ila makiinarra haga makiinaa guutuu gurgurtee jechuudha waan inni qabu san qixxatti addaan qoodatte maal taatan bar seerri ammaa jechuudha seerri ammaa qabeenya kee guutuu qixxee si qoodachiisa mana Finfinnee qabaatu mana Finfinnee san gurguree qixxee qoodata takki immoo mana Adaamaa kana isii gadhi wanna isiin godhaa jirtu inni siisama godhaan beeku lakki intalituun immoo hin taatu gaaf namni wallahi wanni firri sii jibbeef hiriyaan sii jibbe ittiin seeneen abbaa fedhee taata hiriyaan kee yoo sii jibbe siin taatu yoo siin jedhe waan sansi waan yoo doon taane waan suni akka si fayyadutti beeke wallahi si fayyadee jira wallahi si fayyadee jira hiriyaan gaariin si fayyadi hiriyaan badaan immoo qilee si qeetti namni ani qabeenya qaba jedhee mataa isaatiin deemu ergu takkan qabu bakka hin taanetti kufa yookiin harka namaa seenee kufa yookiin du'a lafa kanarra baqata yookiin amma isin ergisanii bakki jirtu namni beeka yookiin isin Finfinnee keessa jiraattu warroota duraa wajji jiraachaa jirtu hin jiraa mitiire warroota duraan argaa wajji jiraattu beeytan argaa turtan viidiyoo gadhiisamaa ture siistama garagaraatti namaa walii galtee qabeenya kana qoodannaa itti seeni ila jarana mala maleela qabeenya kana addaan qoodachuu dandeetta gaaf isatti dabalamte yoona isin kissii biraatirra jirti prosesii irra jirti eegalte eenyu si beeka bifa barbaadetti deemuu dandeetti barbaaddu qaaba godhatti barbaaddu surreen deemti barbaaddu maaskii godhatte isa bira bahuu dandeetti maali yoo jettan kuni siistama biraati dhimma biraatu duuba jira namni tokko Ayuu gabbaasee awwaaleen jiru kuni dubbii kijibaati isimatu isa Ayuumatu Saidoo awwaalaa jira ammallee maal jette jedha dubbii waan Saidoo duuban dhufaa jiru ammallee jechuudha ammallee waatu duuban jira Saidootti inni garuu Ayuu eessuma jirta lubbuutii ani jireenyuma kee barbaada namni ufiin quufee beeklee haaleetu haduutu maa rakkoo qaba isii caaluun du'a ma yaaduutti bakka feete yoo baatu wanni inni isii jala deemuuf maa inni barna garramaan namoonni tuqtuqa kittisaa yaada yaassolleen bosona keessa deeme Ayuu si suqaa jirra Saidoon akka malee jira fakkeeffatan anjaboota hin anjabdan dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha maali si soitan nan taane jennaan hubaddee tarte Oto isa jaalatte guyyaa sanarra maqaa salphina guddaadha yubar Saidoo jala gabbaatee baduu salphina bar maal taatan amma fakkeenyaaf dubartii takka fuudhanii dhiira jala baduu safuudha akka aadaa arshiitittuu kun eebidha hin taatu waan biraa seen jedhan isa arrabsama isa waa hedduu qaba isa waa hedduu jedhan namni tokko yaada Ayuun akkas jedhan malee kun eebii jechuudha wallahi waan hin taane waan fokkata waan takka Itoophiyaa keessatti hin argin durbi guyyaa sargeetiin badu waan fokkinna dhiira arrabsama akka aadaa arshiititti yoo beektan hin beektan isin warra beektan jechuudha dubartiin ol kaatee nama jalaa badu dubartiin butanii dhiira jalaa galu fokkinna akka aadaa arshiititti maal jechuudha kunem astaghfirullah azim kana mootu yamma gaddeebe Ayuu ani yoo ati hin galin tabirale amma atumti Saidoo rabbii keeti jedhe atumti jechuudha
mee sababa kamii intala tana fuutee mana tokko keessa wajjin jiraatte billaa aleek yaadi sammuu kee ban gal deemi haadha manaa keessa ka haqa sirraa qabdu sanitti deebi durriyyee gandaa dheesi maasii gooti guutti bariin kabshalla gaafa fakkaatu dhalaan adaamaa keessa ta'e arsii ta'e bakka feetee fuudhuu dandeetta garuu ati jechuudha ammallee fuutee lammataallee gaafsi jalaa badde siidhumatti kana beeke kana garaan saa beeku wanti takkitti wanni wabii mataa gadi qabdanii gosh gin akka wannan suni maamtuubin suni baga gara sumayyaa goreeyyu nu hundoo doo gizee duraa gara sumayyaa Saidoon fuudhuu adeemne harka siidhaa turre caffaraa turre sirbaa turre ilil jechaa turre harka sitti dhoofte haadha mataa gadi si dhoofte utoo waan namni siin jedhu gaafsan qabaatte dhugaa nama ajaa'ibdanii bar ani atumti maatamaa Saidoo tokkomitti yaada intala ufiin kaatee badde maal akka ta'u soqa sariin beekamu namni kun bor ajeeteetiin gumaa nyaatee gumaa barbaachuu deema haraklee haadheetu rabbuun sittiin deebisin inshallah rabbi sittiin deebisin akkasii isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota baay'ee tokko maaliif bakka yeroo tokko hin jiraamiti akkanumatti akkasii isin jedha hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum warahmatullahi